What is gone? Maybe it's gone. You want to start over? I don't know. आइए मेरों तो जारसोतीन बिसान आसी वल्गानी जिरानी किसान akka hamka wama ati walgafatani en wakadu sudura kaegalu en nakate waliyada barsani dabare kaisani akaza tinatiga borana borana e bisu ilapi tin borana borana tidabana yes Aye, akasirratti ga na ofalche ebisinanje nane ebisaga ebaburanti na dabarte wani naga no uji naga no abuji ama matanura hakau usagari no takau bala sadenu habat bala sadenu warana rabbi habat bala sadenu galana hamara bin habat bala sadenu bidda rabbi habat robe no amarku merge hadararu darare hagalfan biji biya naga tau oronga ibati ko ke fasani morat rabbi no hadabal ambara ngadar ke sarab biji di sini biji nabi gari hata baga yana gaje sa baga sawara nagi sabarre gadao da biji no ga da biji no biji harga asli wakayo ka sinugai wakayo sinugai baru humoka matu tadi lai mo orang mo tadi kami panu batau asirati mo waya amanti wanto ko ada manti kama manti ko selama ke satu tumbeka anu walid dole putti na oromo la mate sari thaw barbada ka dol oromo wantu ko barbada made akata so barbano asirati yatina gani kanawa borde kami sanjiru amanti gani nui wal genye dodo ko genye hamma bi ke kulau hamma jole kenya namar kabatu wal genye dubbatu kanan fi duwara wanti do seera oromoo na balleessu kadhaa keessanii mukatti dibu hoolaa keessatti dhiigatti qaluu qowwaa yaada oromoo keessatti hin jiru bishaan yaa waaqayyoo gaangamatti na qeessifte kan jechuudha gaara yaabuu waaqayyoo bokkaa didee hoo nama didee kadhachuu amantii oromoo keessa kadhachi kan hin beeku akaakayyuu torbaanachitti oromoo isaasitti immoo islaamii wanti nu waan hin taane jechuudha malee wal gahee biyya isaatiif kadhachuu hin ta'u amammo wanti an hasa wanti nun galli oromoon bislaayee bilaayee isaa qulqullaa'ee re oromoon qulqulloo kan qulqulloo obbinu duwa obbinu bilisa baate dhaggeeffadha har'a biyyi keenya har'a namni duwaa jira biyya keenya waraana immoo biyya keenya irraa abbaa kaasa nagaanuu haa taasisu mootii kanas immoo qalbii haa kennuufi me warri qawwee kana nuti qawwee isaa kun bishaan itti naqu nagaataa ulfaadha naagessa. Bari nagaa Oromoon teessitti nagaa Oromoon fura jirtu nagaa Oromiyaan nagaa Rabbi nagaa nu fiitina Rabbiin kabar kufuullee kabaranaalee Rabbi walii kamaalee bisuuf nagaa qoraa bulaa deebanaa homaa dhaabuu roobaan dhayyaadha. Aye, galatoma jaarsotiin bakka keessanitti akka deebisan guddaa hamilee kennaafi.
asirraan itti waa'ee xiqqoo isii obbo Daani'el waa'ee masirna kana xiqqoo isii daqiiqaa muraasaatti waan qabani akka dhageeffatan isin gaafadha. Bagana gaaraan dhuftan har'a Columbus Ohio irreecha irreeffachuu fi bakka kanatti kan argamtan hundumtuu bagana gaaraan dhuftan isiniin jedheen jalqaba. Kanaan dura akkuma hundumti keenya beennu irreechi kun beekamaa miti. Saba keenya gidduutti beekamaa miti. Garuu yeroo dheeraadhaaf sabi keenya irreeffataa ture. Irreechi kun akkamittiin dhufe yoo jedhame seenaa dhaqaba. Seenaa malee hin dhufne. Seenaan irreecha kanaa Oromoon gaafa dammaqee kaasee civilizationiin yeroo jalqabu kaasee waan dhufe uumama biyya lafaa kanarratti namoonni qudoodhaan yeroo jiraachuu jalqabanitti yeroo dammaqanitti yeroo tuut meeshaatti dhimma bahuu jalqabanitti waan Waaqayyo uume lafa kana bishaan kana gaara kana aduu kana bineensa kana nama kana baay'ee dinqifatan maaltu uume jedhan irribaa ka'an wareeran yeroo kana baay'een namaa maal jedha aduu kana tuume jedha inni kaan jawwee tuume jedha inni kaan bishaan guddaa tuume inni kaan tulluu tuume jedha biyya lafaa kana interpreetii gochuu barbaadan biyya lafaa kana hiikaa kennuu barbaadan Oromoon garuu beekaa Oromoon baanuu jabana sana beekaa ture walitti dhufee maal jedha wanti lafa kana uume wanti waaqa kana uume wanti bokkaa nuu roobsu wanti aduu nuu baasu humna guddaa isa yuunivarsii kana uume kanaa ol jira lafa kanarra hin jiru jedhanii waaqa tokkichatti amanuu jalqaban. Oromoon kanaaf itti boonuu kana jira. Aadaa kanatti ayyaana kanatti waaqa kanatti itti boonuu qaba. Kanaaf bara hamma bara baraatti hamma Oromoon lafarra jiraatutti Oromoon kan inni ayyaaneffatu waaqa tokkicha kan inni itti boonu waaqa tokkicha kadhatee roobsifateera roobi yoo baay'ate caamseera nama dhukkubsatu fayyiseera waan gurguddaa hojjeteera Oromoon. Kanaafitu maaltu ta'e isinitti fakkaata Oromoon yeroo kiristaanummaan dhufu kiristaanii dhufee eenyutti amantaa jedhee waaqa tokkicha isanitti amanu mini yoo jedhe islaamni dhufu eenyutti amantaa jedhee Oromoon waaqa tokkicha nan fudhadhaa. Kanaafitu waaqa tokkichatti waan amanuufitu kanaaf fudhatu Oromoon waaqa tokkotti amanu. Wanti dubbiin garaagaraa hin jiru biyya lafaarratti kan uumaman keessa namni waaqa tokkotti amanuudhaan jireenya jalqabe warra Yahudiitii fi Oromoo duwwaati. Warri Hindii muka tolchaatti sagadu. Warri garaagaraa gaaratti sagadu, jawweetti sagadu, aduutti sagadu, maalitti sagadu. Oromoon durii kaasee kan inni ittiin beekame waaqa tokkichatti sagaduudha. Waaqa tokkicha duwwaatti sagaduudha. Kanaaf ittiin boonuu qabdu, ofiin boonuu qabdu. Har'aga ayyaana kana maaliif barbaachisa? Ayyaanni kun Oromoon waaqa tokkicha isa qabu sanatu naa roobsee, naa biqilchee, midhaan koo facaafadhee, ijatti naa godhee, ganda gargarcitee, bokkaa dhadhaqii, roobi, haroon kan laga nama hin ceesin amma birraa bareegaa. Birraan yeroo bari'u asheeta ga'e, shankooraa ga'e, agadaa ga'e, waan baay'ee ga'e. Isa kana gammachuu kanaaf yaa Waaqayyo kan ifa birraatiin dhageesse galanni guddaa isaa siif haa ta'u. Kana jechuudha. Kun aadaa keenya. Wanti isinitti himuu barbaadu. Ani Dabra Bishooftuu keessatti muddate. Bishooftuu keessatti waggaa dheeraa horan dhagaa ture. Dur yeroo ijoollee ture. Takkuma Oromoon waan sakataa kana modeessu callee lafatti naqan isa haraqee dhugan maaloo godhee hin beeku. Kan inni godhu waaqa galateeffatee galuu duwwaa. Kan kana fide kana beeka kan kana fide ilmaan Habashaati. Ilmaan Habashaa dhufanii
saddeet qalafatti naqu haraqee facaasu hoolaa qalu dhiiga dhangalaasu fidan yeroo sana ijoollee xixinnoo taane dhagaadhaan irra ture bishooftuudha dhagaatti darban hogga baa keessa ni nyaata aadaa keenya balleessuu kutanii dhagaadhaan irra yeroo hundumaa wattuu na citaa bashaadhaa wajjin aadaa keenya balleessuudha Oromoon inni hin galiniif inni homa tokko hin beekne maal jedhe irreechi aadaa dhiiga dhangalaasu aadaa dhadhaa dibuu aadaa calleedha no kun hin jiru soba maaliif ittiin guddadhe kana tokko kana gaa isinitti hin baay'isu yoo ilaaltanii Oromoon maal gammade Oromoon maal gammade Oromoon kan inni gammade nagaadhaan bahee galu mee ilaala ilmaan Oromoo yaa Oromoo ilaala Gabriel yeroo ayyaanessanii yeroo gadi yaa'anii galanii haati hiyyeessaa boosee beetti haati hiyyeessaa mucaan koo maal ta'ee gala jettee beetti jetteen beektu yeroo ayyaana masqalaa ximqata maarree jedhanii ayyaanessan yaaddooftee beetti hin yaaddofne haati Oromoo gaafa irreechaa yaaddofte irreecha irratti yaadda'utti kaa'e biyya abbaa isheetii keessattitu irreecha irratti yaadda'utti kaa'e ilmi ishee gadi bahee dhufu shamarreen gadi baatee dargaggoon gadi bahanii dhufu biyya abbaa keenyaa keessatti kanaafi haleessa nagaadhaan mana itti nuu galate yeroo jalqabaaf jechuudha kun galata guddaa kanaafi Oromoon namaan xiqqaachuu jalqabeeraa jechuudha egaa dhumarratti waan isin dinqu muuvimentii sochii Oromoo namni jalqabaaf afaan Amaaraatiin mareen laaraashuu isa jedhan land to the tiller kan jedhamu lafi kan abbaa lafaa har'aa fuudhame Oromoodhaaf hadeebi'u kan jedhee boordii sana jecha sana kooyinii kan godhe yuunivarsiitii keessatti jalqabaa fi Gabayyoo Firrisaa nama jedhamu Gabayyoo Firrisaa Haile Sillaasee mana barumsaa keessaa bara baraan hin argattu jireenya hin argattu irraa ari'ee ture haa ta'u malee badee biyya Ameerikaa dhaqee yuunivarsiitii guddaa keessatti baratee galee Habashaan mana isaatti dhaqanii ajjeesan Gabayyoo Firrisaa har'a ilmanni tokkicha godhate abbaa malee guddate rakkina guddaa ni guddate Sebaastiyaan Gabayyoo jedhama wal baraa Sebaastiyaanii wajjin Gabayyoo Sebaastii jedhama kunigaa ilma Gabayyoo maqaansa Sebaastiyaan Gabayyoo jedhama abbaasaa fira abbaasaatti waggaa dheeraadhaaf barbaadaa ture haati fudhattee biyya Jarmaniitti galtee waggaa dheeraaf boo'aa ture ani qomoon qabu ani zariin qabu hin boo utuu jennu mimiidhaa wajjin barbaannee argine kana booddee biyya na dhufee namaa wajjin wal argee jechuudha kana ishii beeksisuun barbaada yaalmaan Oromoo jabaadha himmoon gara fuulduraatti deemuu duwwaa afaan keessan aadaa keessan eenyummaa keessan taasisu kana duwwaadha kan nu baatu kana duwwaadha gara fuulduraatti kan nu deemsisu jabaadha waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Daniel baay'ee galatoomaa waa'ee seenaa irreechaa waa'ee Oromoon akkamitti irreeffatan irreeffannaa isaa taasisee waa hunda ifa nu godhuu keessanii baay'ee galatoomaa isin jenna. Amma immoo sagantaan itti aanu gabaabaa isaa namni yaada gabaabduu wayii baay'ee miti yeroollee waan hin qabneef namni mana keessaa yaada xiqqoo kennuu barbaadan isin affeerra. Dr. Bayaan. Gara na kota yeroo. Halo, nadageessu dura wal nasbayeef hundi keenya ayyaana irreechaa bara 2019 baga nagaa fi gammachuun geenye jechuu fi baga nagaan geenye hundi keenya. Lammaffaa ganda lama dura 2016 waan Oromoo mudate
ilmaan Oromoo irra ga'e hundi keessan ni yaadattan. Dhiiga guyyaa san dhangala'eetu wareegama gaafa ilmaan Oromoodhaa baasaniitu ayyaana irreechaa addaa kabara kanaa kanaan nu ga'e. Mee isaanillee haa yaadannu. Seenaan isaanii bara baraan haa jiraatu. Ayyaanni irreechaa kun ammoo kabaranaa hamma ammaa ta'erra hedduu adda. Hundi keessan agartan je'eetiin hubadha. Hiikkaan isaa maalii? Oromoo guddataa jira. Gulantaa saba guddaa Oromootiin ga'u Oromoon argachaa jira. Ammallee ammoo idditii itti goonee hin jiru. Gaaraantii itti goonee hin jiru. Gaaraantiin guddachuu Oromoodhaa, bilisummaa Oromoodhaa maali? Mootummaa cimaa Finish. Oromoon filate, ka Oromoon ajaju qabaachuu. Turn off. Mootummaa dantaa Oromootiif, nageenya Oromootiif, mirga Oromootiif, duudhaa Oromootiif gaafa Oromoon dhaabbate gaaraantii argata. Amma sun hin ta'ine humnoonni bakka duritti deebisuu barbaadan ni jiran. Irreechi kun duudhaa beektu miti. Duudhaa Oromoon qabu keessa